كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنو دقيقة غرغار سخينيا في أتاجرة نتي ورا خرا أنا برقادين فولا ورا أجر رمضامي harargee dhihaa warri ramadame aanaa gammachiitii fi aanaa odaa bultumii fi aanaa hawwii guddinaatii fi burqaa diintuuti. Nuti warra burqaa diintuu sanirra ramadame kunoo warshaa fawzirraayi meeshaa teenya fe'ataa jirra. Yoo rabbi fedhe meeshaan tun edana galtee bookee bultii achirraa ganama fuudhee tayfe burqaa diintuu tayfe geessina yoo rabbi fedhe inshaallah. أكنا في أتاجر دعائي تقول إن شاء الله أمانا قام في أمو إيجلتي إن شاء الله تعالى دعائي تقول سنين جنة جمعنا خنقا وانا سويو كمان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجلي اللي هدو دعامو باتو سجلي ورشات دعي سني داخودا وكورشات جرا أكما أما أركاد التاريخ يتودا. أنا في وني أركباج الله وبركاته. وني شباب تحديد كيسان كلو غرام مسكينا كلو دي بيسيرا أمريكا كيسان جرا أسرع أمان كان هران كان ديما وريا غلغلا وكيني كينيا غنا ما أسرع تفك غبو بانا إدو أراو تاسو ديري سومبر بانو جزاكم الله خيرا هركا كيسان لدين دابين أوبا خبر تعمل لي هركا كيسان جري سارب بيسني كركا ديسو خوتا سينا داوتا مدرس كتاب نمان تنا خوتا. أبشر. كما مركز جدا أول شيء نجرا ورشة فوزي دا ورجلا جرا كما مركز جدا قبل ينكينيا يلي كينيا خن رجل ترى رمضان كخنان داخل كافي أجدرا كما مركز جدا كذا Ustaz Najjar akanatti ammalachaa jira. Warshaan keessa jirru kana fakkaatu bareedan keenya nuti warri gara Harargee dhiyaatti ramadame Sheekh Hamid Ibroodha. Akkasuma Ustaz Umar Ismaa'il, Ustaz Najjaashii fi ana Eeyidan Sheekh Abdurrahmaan waliin taanee karaa Harargee lixaatti irratti deeggarsa kana geessuudhaaf waa hunda qopheeffannee fidannee har'a warshaa kana keessa jirra. Inshallah amaanaa hedduu fallisan bakkaan ga'uudhaaf keenya kan jalqabee biyya osoo hin rafin lullee sossoosee ka'aa bahaa eetan halkanuma eedanaa kana baajee halgaddaru baasee halkan yaa bullee eedamana isaa bullee har'aan sana haala hunda mijjeeffannee kunoo bifa kanaan daawwachaa keessa jirra. Warshicha Asabot Anisa Jaalet maqaan itti moggaafamee fawziidha. Kana egaa dubbiin bakki jirru inshaallah akka gaariitti amaanaa keessan hoggaatti geessine walla goonaa hunda makiinaa guutamu jira. Haala jallaaltanii galtan kun makiinaa kan isa ilaala akkatti kun hojii Bartanii makiinaa kan jedhamu guutan amma funyaaniin bahu jira. Adiraa kanaa seenaa. Ada mental expression Ibarat itu kalau dia sudah kopi dia itu raya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar ya bersama Allahu Akbar. Masya Allah jazakallahu khairan. Aywa akan waju kabatama angke internet dalam kuliah karbat sama ini juga.
kau tahu pohon. Akan diujikan berjalan sana. Kamu tu, kami tahu nak kaji mana. Bagian itu dan Umar jirani kan jiran. Akan mana boleh jadi macam itu jiran. Le jirani. Betul tak? Betul lah juga. Ini kan nyaran dalam mobil saya unjuk tu orang dia juga. Agak lewat kan? Yang kan saya akan Ibro dah TV. Ustaz Umar Ismail, Ustaz Najjar Muhammad, atau cuma kameraman woi unjuk tu. Ini orang dia ada orang pun tahu, betul orang mana dia sebab orang ada yang unjuk kan. Awal kita kau faham itu wajib jirah. Tapi sudah macam pun sudah ni lho. Oh fabrika jalan sikit sah. Tapi kan kita mau dirkam. Dirkam. Tapi kan jadi bahan aja. Dilarang ke kita demo itu. Kan apa betul kan? Uji kan jalan juga. Masyaallah. Jalan berapa dah? Uji saya uji akan problem lu agak gitu loh. Masyaallah. Amanah kalau besar juga, kita ada juga. Orang agama yang terkadai, jadi kita kan ada Maksudnya, mungkin juga harus kita nanti juga makin lama. Terus kalau kita juga jalan malam itu berarti apa orang jalan semua lama. Terus di malam juga nanti negara ada. Wajib kita nanti antara yang mana jadi. Kota ga? Asal kota tak ada benda ga? Ya kami dah wala kau kita kat benda. Ayun malimmal mana ada. Itu tak pengarang no. Ibu janda. Ibu ada mak budak. Iya. Ibu dah kan. Oh, dah apa? Oh. Syekh, yarki lalang dah. Yo bukan. Apa ni lagi? Syekh kayaknya dah kau ni. Syekh agar kau dia melanggar tu. Dah kau nak. Awak ni sikit. Oh, dah kau ni. Akan awak itu cepat tengok. Allahu Akbar. Awak syahid dia bangun. Oh, dah kami. Oh, betul. Agar garo. Syekh hadi. Hari tiada. Syekh hadi bude. Allah masya Allah. Syekh ni kayaknya yang kuno akan bude dia mah. Masya Allah. Pula ke mana? Ewa. Arah lama nolan. Masya Allah. Oh. Daawwattoota keenya ishee midhaan gargaarsaa itti baatee fuudhee akka deemu jiru argaa jirtanii maashaa Allah itti deebi'uuf deema ishee keenyallee gargaarsa keenya kanarratti waan Ogguu itti deebi'u gartanii Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sila takkumatti ibirra. Bikatu, Masya Allah.
boqqolloon gaa hunoo akkana fe'amaa jira daqiiqaanii inshallah boru yoo rabbi fedhe yeroo kana warra gargaarsi kun deemuuf san biraan geenya yoo rabbiin fedhe inshallah ta'ala warshaa Abdul Fawzi Abdul Latif akkasii jabaadhaa inshallah ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Baraya keenya egaa asumaanuu warshaa kana irratti daawwadhaadhaa. Warshaan uummata keenyaa kan ba'uutiin magaalaa kanaan akka bukara fakkaataa asumaanuu itti daawwii gaarii haala gaariidhaan waan namaan kan irratti fuudhee uummata biraan ga'uudhaaf kan kanatti jirra. Warshaan kun duraas gaafa koronaa keessarraa jiru turre. Kabirat gaafa tadi arah cara kamu boqqolloo kan waktu awalnya wah cara anda dawatan sana jas maju dulu di sini mana boqqolloo yang ada di sini boqqolloo lafarraa hororse jaama boqqolloo akkanatti daaku jira daakuu kana gaa booshe warri gabanaatii akkanaan daaku ita akkanatti asoorri ita amma tooraatu waa jettatti dhufamaa Mari wajah lagi dia. Boqqolloo ada? Kita boqqolloo jadu, kita siapa? Lar boqqolloo pakai adu. Boqqolloo bakari abdu. Adi boqqolloo kita. Agen di boqqolloo pakai rasu lagi. Jadi boqqolloo nasi baanee dhaqni kuttee bakka isiin baatu gaanee nama beeka. Yaa ini. Eesaan baadiyoo? Urraan eesaan baadi? Baneera. Así.